سمودا نموان قد أن بني جناني بقى كستانان يسوس نوفجتش فني فمي أتلي نوفجتش فني فمي جناني ملا دبر غيرت تقول دبر أتي يسوسي متيجو رافي رجال ركب رنجر نيجلته أتي يسوسي متيجو راف رجال كبر رنجر يسوس قرر أشا أنا أجد ما جاب دي ما رنجر بفسان بك ننتي جمو أفريقيا هذا إيه بفيس بك هردو چرچی جاررate barre miidiyaan gurguddaan gabaasaa ture. Akira irratti Yesuus nuuf jecha du'eeti akka godhan dhabanii jennaan Yesuus nuuf jecha du'eesillee diraamaa isinii fakkaata waan sobaa isinii fakkaata laa wallaahi miidiyaa gurguddaa gabaasaa ture isa kanallee. Dhugaadha nuyyuun dhufa jennee eegaa turre qophiin qophaa'eeyyuun jira waliin baasnuufi malee baay'ee eegaa turreen dhufne garuu nafe irra akkate naaf fakkaate. La dhufaansi isaadhaa beektee dhugumaa laakiin dhufaansi isaa akkam pheenxeen eegduu kanatti miti dhufaansi isaadhaa yeroo qaba yeroo dhufullee hojii mataa isaatiif dhufa malee callisee dhufaa. Nuti amma qaamaan dhufaa osoo hin taane ustaaza hafuura ta'ee dhufaa Yesuus karaa baay'eedhaan dhufa jedhee hafuura ta'ee dhufuu mala akkasitti malee qaamumaan dhufaa miti kan nu eenyu ginaan wanti na cinqe kanaadhaa har'a cinqamaan oole dhugaa achi deemee cinqamaan oole paastarii kennamoon hin gaafadha jedhee har'a muddamaan qaba jedhee na jalaa ba'e gaafii kana hin gaafadha sin gaafadha innaan ni muddama jedhee na jalaa ba'e gaafii kana takkaadhaan kan na cinqe gaafii kana gaafadhee yoo inni gaafii kana naan deebisin shaadaa qabachuun kiyya hin shakkamullee duubas hin deebi'u. Maaliif jennaan nuti nama haadha ajjeesuu miti. Nama haadha ajjeesuu miti. Yoo akkas ta'e amantaan kenna haadha kenna ajjeesuu eeyyamaa jechuudha. Amantaa haadha ofii ajjeesu jala immoo taa'uun na cinqa natti ulfaata. Yoo maatiin kiyyallee warroota beekamaa achi keessanitti beekamaa ta'anii gin abbaan waan isaa ta'e fudhataa mire waan isatti fakkaate hordofa. Dirqama hin qabu. Erga waggaa 15 ol ta'e dirqama hin qabu. Gaafii tana takkittiidhaan kana cinqe gaafii tana takkittiidha bakka gaafii biraa miti. Haadha ofii namni mootummaan akkamitti ajjeesaadha kana qofaan gaafiin kun yoo har'as borus naan deebiin karaa amantii muslimaa yoo gaafii kana jarri naadee isin naadee bistan gara keessa dhufuun kiyya noo. Rabbiin si haa laafisu kana qofaa miti gaafiin hedduu jira. Yesuus akka waaqa qabu beektaati. Hin beeka sana waaqayyo ilma waaqayyo hafuura waaqayyo maaliif hin beekne abbarraa himi inni qabanni jedha. Inni kun sii galee jira. Waaqa ilma waaqa abbaa ka jedhan kun sii galee jira. Naa galeera inni. Akkami sii galeme? Akkitti naa gale Yesuus akka abbaa qabu naa gale. Okay. Waaqni wasa kami abbaadha moo ilma jettee amantaa? Waaqni dhugaa ka waa jajuu danda'u ka waa hunda uumu ka waa hunda harkaa qabu ka wanni hunda gochuu danda'u isa kami ka waa hunda beeku. Ka waa hunda beeku nu Yesuus enna garuu ani yoo sammuu kiyya keessa oofee ilaalu immoo abbaa isaa san. Egaas. Kanuma bakka wanni isin hubachiisu illee barbaachisu galtee. Garuu nu immoo abbaa isaa san arginee itti amanaan jirru bar hin argine abbaa isaa Yesuus jala deemaa jirra. Yesuus akka ergamaatti jala deemta malee maal Musee illee namni jala deemaa tureemi. Yesuus ani maal jedha barsiisaa fi seera raajotaa diiguudhaaf waan an dhufe isinitti hin fakkaatin isa raawwachuudhaaf an dhufee jedha. Nabiyyoonni duraadha sanuma barsiisan sanuma jabeessuu dhufee jedha Yesuus. Nabiyyoonni duraallee kanuma barsiisan inni illee sanuma barsiise. Yesuus maal waan haarawaa maal fide kiristaanotumatu waan haarawaa fide malee Yesuus bar waan haarawaa finne bar. Waan nabiyyoonni duraadhaa hin godhin. Salaata gizee salaattan nabi Muhammadii foo salaanni salaatamu ni jira moo waaquma qofa? La namni nabi Muhammadiif salaatu kaafira muslimaa miti. Islaamummaan ala jira. Namni nabi Muhammadiif salaatu muslimaa miti kaafira mushrika. Rabbitti sharrakee jira ibidda jahannam seena. Nabi Muhammadiif hin salaatamu. Nabi Muhammad namuma akka keenyaati. Eenyu akka kiyyaa kan keetiiti laakiin Rabbiin dubbii isaadha karaa malakatan akkuma Abrahaam akkuma Musee fa'aa dubbii isaadha itti geessee jennaan dubbii isaadha dubbii Rabbiidha namatti geessan malee isaanillee warra Rabbiin gabbaraa ture warra Rabbiif sagadaa ture malee Nabi Muhammad ofii isaaniitiin sii galtee
إنسا قدموف سيقلتي وفيسا نبي محمد يوم الجيرين دبتن وقود أمتن قاف دور أفريهاتن ألا جدا لقاها جدا لا أمة الرتب باني جتشورا مكاتوكورا الباني أمة تلالبان لقاها جدا ألا فلا تتخذوا قبري مسجد وثنا يعبد من دون الله لقاها جدا أمة أننا إسن قبريك يقاف أندو إبا كانت أولا من أفتاني والربي قدرت واقف فمنقلنا جدا سيقلتي أفتاني تنبرت صلاتنا جدا لا ربي فوق صلاة رفتني وقبرك يبرت صلاتنا جدا نبي محمد يسجدوا دامتي قبري ثاني برت ربي يسجدوا ننتاد نبي محمد أكرر برسيسا لا تطروني جان أنا دانغان دبرسينا كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم أكا كريستانون يوكان نصاران عيسى ابن مريم يا عيسى كجرم يسوس ينجون دانغا دبرسنسن أنا دانغا دبرسيتاني وان غرغرانا رتن دبتنا فإنما أنا عبد الله ورسوله أنا قبري ربيتي إرقى ما ساتي إجل النبي ربي عليه الصلاة والسلام أكسير تولي Hello. Hello. Nagama. Hello. أيه سر هلو Oh, nagama. إن نقام كم نقادا Galanno akafato o request gafa de wala galstani galatoma. أيوة إرقتي ترتي أرقاتين توريسا أنا سيزين سيسيو أكم نقاداتي Thank you so much. Nagaku galanno akafa. بقى نقاتاتي أكمي مال تجرى والنهاران أدهي مالي الأب أنت مو أرثوذكسي مو بروتستانتي Ani protestanti. أوكي أيه وان جتو قبدا وان قافتو قبدا مو وان يبسطو قبدا Like yo gafi kabata. I think garu ifama shi asam kucha gadi kana wajin gotan kun. Kuchan kun ani painted of injury garu natin fakkatu gargar ba fada. So basically tas ajiran. أيوة إم بيكتاني سايو بيكتان نتي ملوكي الرقافنا Lucky. سي بنتنا أرثوذكس كريستانا ميتيسي Profaili isayo nila lu akkas natin fakkatu. Ina gafin sas. Gafin ni. واي ميرو تكا نافيك والله مسلمة أنا بلوكي ساقول بالغير يوم مسلمة بالغير سيقلتي إني سوني دبادو إنيو كنا كأم وانا في الرقابة أبابا في الرقابة كنا جدونا عبد الروبيرا قال شلاني أستاذة روبيرا بشر طيب روبيرا قال شي عبدي يوجرات خلاص يو كان مرتب مسلمة توسادة مسلمة لكن- أسام قربان كنتي ما كجيل شاتي Profaili isayo nila lu. Innumtaa dubbatu. Piroofaayiliin murteessaadhaa miti. Inni haa dubbatu mataan isaa. Piroofaayiliin namni Piroofaayilaa amantii fedhe ta'ee waan fedhe hordofuu danda'a. Dubbadhu gurba. Abbaa maqaa yaabbayya bachaa qacaqacaqee kun dubbadhu. Like yani sitti dubbachu profailiin kee garuu namni amanaa ta'e دبادو أيوة gooftaa eebbisee تي دبادو مين Profaayilii maxxanee sirban qabuun jala seenii ilaali sirba gadi hin dhiisu. أتي رقمان كريستانا ما مسلمة Pheenteedha. Kiristaana. eessa Okay. waaqeffatta أبان كرقاف ربنا تقارن rakkoon hin jiru eessa Kanaachi waaqeffatta eessa waaqeffatta abbaa kee Adaamaa ganda duwwaa sadi. waldaa maalii waaqeffatta Ganda gaara luugoo. waldaa siin jedhe waldaan keessa Waldaa kiyya dirqama maal gootaati bakkaan jiru dhufuu barbaadde? lakkii waldaan keessa waldaa eenyu jedhamu waaqeffatta paaster egaa asi gaafachaa jirra rakkoo si shakkineeti rakkoon hin jiru Waldaa Daani'el. waldaa Daani'eeli Daani'eel kam ولدان دانيال ما المجا waldaan Daani'eel hin jira waldaa kam waaqeffatan siin jedhe Tajaajilu jechuu isaati natti fakkaata. Daani'eel kam abbaa kee ها
لا أكما أما ملو وانجيل قال هيوت مالي داني مالي خلينا مالي وان براول داتش ونامتي دانيال كاميسا Lakki bawaan دانيال كامي دانيال jalqaba waldaan Daaneel hin jiru waldaa maqaa isaa maqaa dhaachuu qaba ture. والدان يدوت جرايه لا وانا تاناني الأستاذ علي سانجا والله إنك جبت تاناني بلوك وراسي دبر سوانا كنا كنين والدا كم صدق بلوكي ما نياتشي سوانا كنا كنين بالكم ما ركون أستاذ والدان كم صدق مسلي جرا denomination يا مسنجر سيسان نجرا دانيال نجرا لا والدان كنين انجرو والدان دانيال جرا Lakki waldaan Daaneel hin jiru. والدان لغا دا والدان قال مي فما Ustaz استاذ Qasim. لكن والدان جري قبض سكنامي اي تمام في حديث نو اي تولي بالغم ما ركون سينيغالتي بالغيدا نانو مسلمات كاني يسوس ان غوفتا يا من اجرا قال دي راب جچ كفرانم شهاده كبدو ديميتي مال برانكو جتاميتي بيد جهنم سينياتي قوا Okay. ايا اتفقوا في كفري دبتا نمني وانا جچ اعوذ بالله ها مسلمة إني ايا مسلمة انا جچو كي جمال بدي سره وامبراتي بدي ساره إيفانجيلي كي جالس أستاذ دانيال جرايه والدان نجرا يو نافات ما لكم مسنجر Lakki isinillee dogoggorina waldaan Daaneel hin jiru. Waldaan maqaa Daaneel waamamus hin jiru. Itoophiyaa keessatti إيفانجيلي كاري لا توبيا كسنجر ماله إيفانجيلي كاري إني إيسا كجرا تقف قافة دام بيجن جرا تقف داس no Daaneel waldaan Adaamaa maqaa jira Daaneel dheedhee qabu hin jiru. Adaamaa ganda duwwaa sadii naan jedha. Waldaan maqaa Daaneel qabus hin jiru. إيفانجيلي كاري Okay, إيفانجيلي كاري ترى إيفانجيلي كال كريستيان ينفع Itoophiyaa keessa kan jira no hedduudha maqaa hedduudha. Evangelikaal jechuun just maqaa generality warra سوالي مول جافي كيف ترى أما نيسي okay. Okay. يلا بسم الله يرومني ديبي لا يلا بيكا بران كوبر والدا والله مسلمة تعدين سوق دي جنان خطارة كوني سيني قلتي أنا كنا كوني وأنا كنا رتقلد مربر يلا بسم الله اتفقنا ميقنا نفونا يلا بيبي سايس كمان أجندا كان كيسا باريسا إيه سبان ساب مال قرآن باچو بس تنجي جرسني فكاتمو وما كان سيري سورا في بقى isin to wanna jedhami isin tajajami isin galte dabalata lamma sammu onto takana kun khatara hadhihi min akhtar al ashya wannum ma nujachu basira teenyu sawa kana luqasi fi luqasi chuda fi qofa fi miti bekadasi yo gare shahada dan bekne ta takasi beka okay gare shahada jechun jalise to basmara tae luqas da to ma dolu suntane wan hawasa kesi dem wan fokkata arginan wan sayro sanit sirre sum barbachisan sinigalte وانسان رجاء قبلنا نمتك كريستانا تانا كريستانا كل تاي جباته أنا كريستانا جدي كريستانا ما في مليسة شهادة قبل تشوفه نمني كجيب أنت كل شو مالي أكنا ورنا أولي قد الدبادة متانا أنا مسر دامي سنغالتي سر دامي سر تقدر رابطة يعني كريستانا جنا كريستانا كل تاي رجسني أمو إسلام ما فرجتشون سنغالتي أكاسي مالينو تأثير ركتاو جروانا دامي تينيو كنا akkasiidha miti isin warrumaan jala teesse isin mataan keessan hubadha isinuma hubachiisuudhaaf wanni guddaan isaadha jechuudha hayyee garana deebina gara kan keetti deebi'a tone waan tokko xiqqoo takka si gaafadha gobazi ko Nasi na gaafadha tole yesus akka waaqayyoon qabu amantaati yaa Yesuus gara abbaa kiyyaaf abbaa keessanii jedheera. Yesuus Kiristoos abbaa jedhee waama abbaa isaa. Yesuusif garuu Waaqayyo jas abbaa jedhamee kan beekamu abbaa.
akka waaqayyoo qabu beektaa jechuun gaaffiin kun I think macaafa qulqulluu irraa koot goote garuu dhugaansaa Yesuus Kiristoos waaqa maalirraa afaanis ulfaachuu jira. Abbaa qaba malee waaqa hin qabu. Tatuu bara wal keessa sitti ulfaatee bara afaan irratti ulfaachuu jira. Lakkee natti hin ulfaanne. Isa argatte kutaa. Akka abbaan waaqayyo ani abbaa miti wanni gaafadhe abbaadhaa miti si gartee wanni an gaafadhe abbaa osoo hin taane waaqayyoon qaba waaqa waaqessu Yesuus qabaa kan jedhudha malee. Kanaaf hin guuteen dubbadhe abbaa fi waaqa keessanii koticha isa argatte macaaficha achirra ilaallu yeroo tokko yaa isin gaaffii yeroo kaaftanii macaafa twist gootanii gaafattu waan ta'eef rakkoon hin jiru kutaa sana yaada isaa konteekstii isaa faana otoo ilaalle gaariidha. Isa argattan. Bakka afurii shan sii kenname. Magala waaqan qabu. Ustaaz Arab mul'isaa fi yoo dandeessan tokko mul'isaa fi tokkoon. Bakka afurii shan kennaa fi bakka afurii shan sii kennaa bakka kanneen keessaa hunda isaa irratti dhaabbannee wanna jennaa jechuudha. Mee dura Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 banaa'e. Eeywa. Arguu jirtaa Maryam Magdalaatiin jedhe Yesuus Kiristoos maal jedhe Yesuus ammoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqi ani gara abbaa kootiif abbaa keessanitti gara waaqayyo kootiif waaqayyo keessanitti ol nan ba'a jedhi isaanitti anaaf himii jedhee ishee abboomee jedhe. Okay. Tak lammaffaa Ustaaz Arab Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 10 dhaqaa. Maal jedhaa Phaawulos illee wagguu dubbatu jechuudha. Arguu jirtaa sirritti Waaqayyoof abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u jedhe. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenyaa jedhe. Waaqayyoof abbaan gooftaa keenyaa isa karaa Kiristoos eebba hafuuraa hundumaa keenya nu eebbiseef galanni haa ta'u jedheetiin dubbata. Amma asirratti abbaa fi gooftaa abbaa fi waaqayyoo gooftaa keenyaa jedhe. Yesuus jechuudha. Gooftaa Yesuus waaqayyoo fi abbaan ammoo abbaa isaatu jira jedhee dubbate asitti lama jedhii qabe. Sadaffaa Ustaaz Arab sadaffaa Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 9 bakka 5 sii kennee dhaaba. Rakkoon hin jiru hunduma isaa kenna. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 9 Ati qajeeluma waa'ee ilmaatiif akkana jettee jedhee dubbata. Ati qajeellina jaalattee jallina jibbite. Kanaaf waaqayyo kee waaqayyichatu si dibee dibata gammachuu kanaanis warra si wajjin jiran irra si caalchisee jedha. Waaqayyo kee waaqayyichatu si dibee jedha. Waaqayyo kee kan jedhame kun Yesuusiin tole sadii jedhe. Shan guutuu malee inni ibsu. Ammas mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 naa bana. Boqonnaa eegatan. Boqonnaa 3 lakkoofsa 14 mul'ata. Gara ergamaa waldaa kana. Waan dubbatu sirrii dhageeffadhu. Gara ergamaa waldaa Laodiqiyaatti ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu ameen jedhamu. Laodiqiyaatti eeyyaa. Ameen jedhamu dhuga baatu isa amanamaa isa dhugaadhaaf dhugaa ba'u isa wanti waaqayyo uume hundinuu isa biraa ka'e sanatu erga jedhi caafi. Ergichis ani hujii kee beeka. Hujii kee keessatti ati buluqaa yookiin diilallaa miti jedhee dubbate. Lakkoofsa 12 dubara deebisa. Eeywa. Isa moo sana sirriitti ilaalama. Isa moo sana mana qulqullummaa waaqayyo koo keessatti utubaa nan godha. Mana qulqullummaa waaqayyo koo keessatti. Mana qulqullummaa waaqayyo koo keessatti.
sadii afur kun afur kan xumuraadhaa Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 3 irraa banaa kan xumuraati kun shanaffaa guuteedhe kana olillee numa jira laakiin ani shanuma kana irratti agabaabsu boqonnaa meeqattan boqonnaa 11 lakkoofsa 3 amma immoo Kiristoos mataa warra dhiiraa abbaan manaa mataa haadha manaa Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uu isaa akka beektan nan barbaadaa jedha Waaqayyo mataa Kiristoos ta'uu isaadha Kannin shanan kana wannan sai fideef Yesuus Kiristoos Waaqayyoon akka qabu mirkaneessa kunnin shanan iyyuu jechuudha Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqayyoon akka inni qabu amantaa akka jedhee si gaafadheef sababa kana isa kana irratti haasawi amma Gaaffiin keessan baay'ee ifa. Kutaalee amma dubbiste kana keessa hundumatti Waaqayyo kophaa maqaa dhaameera. Yesuus Kiristoos immoo kophaa maqaa dhaameera. Kun hunduu sirriidha. Kun jechuun garuu Yesuus Kiristoos akka kiyyaa fi keessanii kanatti Waaqa qabaa yaada jedhuuf keessaa hin qabu. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Ilmi Waaqayyo immoo Waaqayyo isaaf abbaa isaati. Abbaa keessaa ba'eeti kan inni dhufe akkasittidha macaafni qulqulluunis kan inni ibsu kan inni nus kan amannu akkasii dhugaan jirus akkasii. Naa singulaarii miti. Anaaf isiniif Waaqayyo qabna. Already gaappiitu jira garaagarummaatu jira jechuudha nuufi Yesuus gidduu. Yesuus Kiristoos garuu ilma Waaqayyooti yoo jennu fuulii ilma Waaqayyooti. Qulqulluu dogoggoree kan hin beekne guutummaa jireenya isaa lafarratti nafa isaa keessaanii eenyummaa Waaqayyoo qofa kan mul'atu jechuudha. Eenyummaa namaa otoo hin ta'in eenyummaa Waaqayyoo kan mul'atu. So kanaaf sirriidha. Waaqa kiyyaa fi abbaa keessa Waaqa kiyyaa fi Waaqa keessan jedheera. Garuu isaaf singulaarii hin hojjetu jechuudha. Maal jechuudha isin hojjetu jechuun ati maal naa deebiste isaa itti amantaa siin jedhe